warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kooti bakka jirtanitti nageenyi kan rabbii isin bira haa jiraatu isin jecha egaa akkuma beekamu har'allee nyaata qabaddeen dhufee jira. Saloonaa jedhama maqaan isaati. Nyaata saloonaa dijaaj hojjannaarra. Egaa ana biratti lukkuun bifa kanaan dura tolfama jechuudha. Erga miicee ka'ee distii duwwaatti maaliif kana goote yoo jettani, yoo shunkurtii duraan qolaallee itti naqe bishaan isaa kana argitanii bishaan isaa kana hin balleessa, xaa'ama hin qabu jechuudha. Egaa hanga xumura viidiyoo kana na daawwadhaan isiniin jedha. Irra waa hubanna. Namuu akkaatti beeka akka ifii kiyyaa fi itti natti tole hojjechaan jira. Isinitti illee ni tole jedheetiin abdii qaba. Foon kamiyyuu bishaan jalaa qaba waan ta'eef. Egaa shunkurtii dura xabbasuuf hin dirqamneeni. Bishaan kun akka jalaa badu dirqama inshallah. Kunoo bishaan bifa kanaan jalaa fixachaa jira jechuudha. Qadaade amma asitti qimamaa fi qimamee asitti maajii qopheeffadhee jira. Maajii kunis hidhimmitan jedhee yaada kan zubraa, filfila, dimbilaala, barbarree Itoophiyaatiin qabaan asii bakka kanatti barbarree kafeedhaan illee naqachuu danda'an, kaaree illee naqachuu barbarree diqqoo sanirraa adda malee akka kaareetti hojjetama jechuudha. Saloona dijaajee shaabiyaati. Hadaa aliin amma dhiifama afaan arabiitti makee asitti ono roozii bilcheeffadheen jira duwwaa jechuudha. Egaa shunkurtii naqeen jira, timaatimii naqeen jira, qimamii isaan guutuu isaanii naqeen jira. Kunoo bifa kanaan amma wal fudhatee jira jechuudha. Amma xaa'amiin isaanii mi'aawaa ni urgaawaa baay'ee hedduu tokko tola. Dura osoo akka dura xabbasaa jirutti osoo dura shunkurtii kan xabbasu taate hedduu xaa'amii hin qabu jechuudha. Amma kunoo qimamaa fi qimamii isaatii wal fudhatee amma bishaan kiyya qopheeffadhe. Bishaan dhowwaa ta'uu qaba, danfaa ta'uu qaba. Bishaan kan danfiseen dhufe egaa qiyaasatti heddummeessuu hin qabnu ammallee hedduu miti bishaan kun. Egaa kaaramni feetu tokkanaa lukkuudha. Lukkuu akkanatti fedhu saaloon dijaaj hojjedhu naan jettee irraa. Egaa kana fakkaata ammallee kan itti godhaa jiru. Asitti illee baamiyaan kun maal ani biyya keenyatti nyaatamaa fi nyaatamu isaan beeku. Garuu waan asitti akka nyaatamuun argee na ajaa'ibe gaafa wala turaa jechuudha. Amma kunoo bifa bareedaadhaan lukkuu fi bishaan kiyya wal fudhatanii qimamii wal fudhatee amma kunoo isii kana itti naqaa jechuudha. Gubbarraa itti kan naqaa. Qulqulluudha miicee fide. Egaa amma takkaanii qadaanna. Amma bishaan kanatti kishoo isaa haa fixatu haa yaabbatu bichaan eeggadha. Amma qopheessuuf deemna jechuudha. Amma qopheessiniyyuu baasniyyuu xumurreeyyuu isiniin jedha. Kunoo bifa kanaan roozii achitti naqa.